بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليانغا ديفما قدان سنغافدا ديفما قدان سنغافدا قرماليدا أكما بيكامو دقيقة muraasa saniif waraabeen ture barnoota keessan madrasaa bilaal barnoota qubee kutaa shanaffaa jechuudha. Aliif hin qabu saniif waraabeen ture garuu sagaleen walakkaa yookiin irraa yookiin kanaa asitti hin dhagayamne dhuma qofa irratti dhagayame jedhan inshaallah. Yoo rakkina aappii ta'e niin sirreessaa inshaallah. Yoo fedha isaa ta'e mee gaanii yaala yeroo tokko jedheetanii ammas barattoota keenya jazaakumullahu khayra wa waffaqakumullah of beekuudha kan qabdanii. Tartiibuma qubeedhaa akkasumatti tartiibaan oofuu osoo hin taane inni kun maali jettanii beekuu qabdan. Fakkeenyaaf kaleessa barattaniirtu kuni maalime isin biratti of gaafadhaadha isinittiin hima. Qubee barteetta yoo ta'e kuni zaayi jechuudha. Mee fakkeenyaaf kun yoo maali of gaafadhuu dafii of madaaluu dandeessaa. Kuni saat jedhamaa jechuudha. Kun yoo maa inni mee kuni maal jedhama mee gaaf madaali kuni laam jedhama. Akkasitti tartiibaan utuu hin taane keessa deemtee of gaggaafattee qubee kana hundasaa addaan yoo beekteedha kanatti qubee bartee jedhamuu danda'u. Inni kan biraa mee har'aa aliif hin qabuudha baranna jechuudha. Aliif hin qabu baan gara jalaatii tokko qaba, taan gara irraatii lama qaba, saan gara irraatii sadi qaba, jiim garaa jidduu takka qaba, haan hin qabu, haan gara irraatii takka qaba, daal hin qabu, zaal gara irraatiin takka qaba, raan hin qabu, zaay gara irraatiin takka qaba, siin hin qabu, shiin gara irraatiin sadi qaba, saad hin qabu, daad gara irraatiin takka qaba, xaan hin qabu, zaan gara irraatiin takka qaba, ayni hin qabu, gayni gara irraatiin takka qaba, faan hin qabu, qaaf gara irraatiin takka qaba, kaaf hin qabu, laam hin qabu, miim hin qabu, nuun gara irraatiin takka qaba, haan hin qabu, waaw hin qabu, yaan gara jalaatiin lama qabaa jechuu dandeenya jechuudha. Egaa obboleeyyan keenya kun waan ijoolleen barattuudha hedduu salphaadha. Tuqaadhumarra jirtu lakkaa'utanii himuudha. Kaaf hin qabu kuni ka gubbaarra jirtu kaafuma santu bifa aliifiitiin asirra jirti jechuudha. Egaa obboleeyyan islaamaa kana hanga inni qabu beekuun wanti isin gargaaru. Fakkeenyaaf shiinii fi siin wal fakkaatu. Siin ilkaan sadii qaba malee tuqaan qabu. Shiin immoo seenuma ta'ee kan tuqaa sadii qabuudha jechuudha. Taafii isaan fakkeenyaaf hedduu wal fakkaatu garuu taafii saa bifittiin adda baafannu taan tuqaa lama qaba, isaan immoo sadi qaba. Barnoota kana irra deebitanii dhaggeeffattanii akka barattan abdiin qaba. Sheer godha sababa keetiin namni tokko qubee afaan arabiffaa baratee quraanatti miliqaana yoo ta'e rabbirraa ajrii guddaa qabda. Asumarratti isinirraa dhaabaa egaa dhaga'amuuf dhiisuu inshaallah kanaaf ibsitanis abdiin qaba. وصلى الله على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.